Asu. Sabi. Obboleessi kiyya tokkollee fuudha barbaada. Anchi wallahi jaartiin haasofnaan jedhe obboleessi kiyya tokko. Maatti neeru. Maali addere? Ati duruu ijoollee baaleen jaalatta. Sanirraan obboleessa kiyya ta'e. Waa lakkifuu ayixalishim yaani. Hin ta'uani. Inni hin bareedu wasu. Allahu. Bakka maal jedhee sitti hima. Ani obboleessa kiyya wayita ta'u ati muudiinuu sii galuu qaba kaa. Nama nagayaati wayita imaanatti illee deebi'u. Imaana wayita sirbatti illee deebi'u. Yaani akkuma kiyya jechuudha walwaalleedha mallisa. Yaani birri illee homaan jedhu tokko olii tokko gadi dhima dalagata. Mana qaba. Bakka wallahi jaartii barbaada. Heerumuu ka'ee bakka. Wayii jedha yoo birrii qabaatte bareeda jedha. Akkamiin birrii. Inni birrii gaafata. Gaafii osoo hin ta'in yaa nama yaani hin jiraame. Yaani mana qabaa suuqii qabaa. Isa hin jenne. Akka ani qullaa ta'een beekame garuu. Allahu akbar. Birrii hin qabne. Maaliif biyya alaatii galee yoo jedhan namni kennan beekta. Yaani birrii qabaachuun xiqqoo barbaachisa. Bakka iPhone kana birrii 100,000 walitti gurgure. Yaa garuu yookaan immoo osoo afuma babbaate gaafa baalee deemtu. Inni dubartii diimtuu argeerraa nafu. Bakka afoo babbaya. Ani amma garuu wallaatti jira itti fakkaata. Hamza. Yasin. Oh, ya. Asuudha jaarsa argee bara. Oh Yasin. Yaa. Asida Oromoon kun asida bar. Takka hireen nama baati. Macam mana? Waan kana. Laal Yasin reefullee siin jeera bar'aadha. Laal Yasin reefullee maaliif siin jee beektaa? Asoo tana waan isin biyya galteef keessaan gaafadhu siin hin jenne. Laal dubbiin waatu jira. Ashitti maal jettee? Ashitti maal jette? Ashitti amma asoo biyya sana daraash gootee bira qotteeti. Amma immoo bara mujaa biyya kiyyaa tokko argee midhaan min jette. Biyya kiyyaan jenne. Asuun argee malee hin feetu qabbalaa. Obboleessa jedhee. Wallahi kaum bafit min inda tawaban tastawish kanaan dura ani asoo jechuun hin beeka wayita haasoitu ijoollee baaleeti Harargee keessaa tokkotti heeruma jetti dur osoo isin yaani qalbiin isii eessatti akka cittu isiidha murteessituun anammoo obboleessa kee tokko argee fi xiqqoo isii wayita asii sheexaana nama dhaya malee. Disi aja disi lama teman berarti di lain. Ya sirki ya wang kerana kaisa nurra halal. Ya disi berarti ki wajina sen turega ro isirrom job kemale. Nabi Yasinin kunillee waa'ee kee asuu keessaan nagaafatee ture kanaan dura. Ati barraa sida talaata kiyya guddaa. Hireen duraa imana baati. Tokko faasiishu. Nama tuwa. Indah kan desa. Nama. Mau namatti na lakkooftu. Taphaan lagi ittiin fakkaatu bar. Yasin ombar fageenya addaan fagoo jirta hin jedhe inni Ameerikaa jira ati Dubaay yaani riqatu biyya. Maartoo qabatuuba. Yoon barbaachisaa ta'e ganama bira hin dhaqu. Yaani fageenya kana. Wayne hasitti. Wallahi kanaan dura nagaafatee ture dhugaa dubbachuudha. Yaa kunoo. Sababa keeti. Reekaraatti laayitu nama ittiin fakkaadhu wallahi ashittiin jechuun jira. Akkana waan jiraadhu ittiin fakkaatu. Ambar dur bara anatu dafee yeruma ani waan natti hin fakkaatiniif bara. Yani siillee hiree baasuu dide amma immoo inshaallah nama maqaa kee na gaafate hunda keessa deemee ofii gaafadhaa yoo dubbii ishee yoo ta'e kan gootan jedhe. Keessatti
Ayo kakek si gafat isi. No Yasin onas ziraati as jirta. Ana gaataa mi argadhitan ittiin fayyadama jeetiin bar deeqaa soddoma nas jala ture bar. Ni beektaa meeshitti anna. Wallahi hin beeka garuu ani seenuu barbaadda jedhee yaadde. Komantii barreessitu. Komantii barreesseen ture nagarree ture. An dalagaa seenuudhaaf hin bar paarkii makiinaa keessa makiinaa. Kan jettu Nasuuqin jettu ani jecha kee bira taraa. Cufi yoo jette ani hin cufu. An suuquu malee akka namni na suuqu fedhugaa. Akka himee Yaasinoo loqon mee haasa'e Yaasinoo sagalee isaatiif loqoda Yaasinoo kana caqasinee haasu qalbiidha. Maal sagalee xiyya dhageessee beektu asitti. Hayi. Man beeka. Dhageessee hin beektu jedhama. Yaa dhageessee hin beektu jedhama. Dhageessee Mashaallah. maali kaayaa jettee teenna. Wallahi loqonni warraan arge kun hin bareeda. Afaan Ingiliffaa fakkaataa iyyuu. Abeetti koo turtee barreeta layyee qoonqoneetta. Imasleኛል ባይዘይ ሜታስ ያማችሁ ነው እንዴ? አሱነት ናሰይን ያስኖ ብቻ ናሰው ፕሊዝ አሱ እንዴት ነሽ? አልሽልኝ ልውልክ ለይልሽ ምን አመጣው? ወዴና ባይል ወለማ አሽቲ አንዴ ይቅርታ ብልንና ማለት ነው። ዝም ብቻ በዝምታ ብትተባበሪን ደስ ይለናል። አባ ወሩ ጀልዲት ከሳሪ አተ ያንኩ ነው ካን እሺ ኦኬ አሽቲ ማልቱ ቤት ወረብ ያሰረ ወል ጥፍተኒ ወቀ ጉዳ ጌት يا بنت في ايه asutti wetana manja takati mawaye jedhamu ebanne tane matana gadadar maala gasbalya gadadar osoo tagdaradar aniyyu gaafa jalqabaam zaaraa wal bara dhoytanne ashitti anja dafeen dubbadhu ture maalitu nin የተገኘውን እንትን kana kun jechuun maasaa meesin taamee kan usara dabarse haasaa meesin dhageenya በማል ፉቸር አትግቢሽ። እኔ ዛሬ ላክ የልብ ልግጥላት እስከ ዛሬ ፈልጋት ነበረ። ያላ ያሲኖ ማለት ቆፍጠን በል እንጂ ኧረ አለ እኔማ ቆፍጣና እንደሆንኩ ታውቂኛለሽ። ኦኬ ሁላ እንጂ ቦታን ዲሲሜ ገዲ ይማኑ ባተኒ ሰደሙ ሚሴንጀር ከሰው ይሻላል ይሻላል ቆጣታ እንዴ አሁን እሺ ጨልሶ ስክር ይድመጽ አይሽቲ ግን አሽቲ ወላሂ ታዘብኩ ወይ እሱካ ነው ቆጥበት ወደ ፊውቸር ኢንሴኒ አሽቲ ቤት አለን እኮ ወተን እንዳንከፍት እኮ አሳያሽ ይመጣ ወይ እሺ ያሲኖዬ አሽቲ ሙሰይ ነው የኑ ፔጋ ምን አገባብ ነው? ግቡና አገባቡን አሳምሩ መጀመሪያ። ለሁለት ማረጋል በዴ ሁለት ዱራ ከሴንተኒ ካላላች ቦዳ ረገዳ ደፋ እኔ ማወራውን ላይ ያስጠፋብሽን ነው። አሽቲ እስኩት የብንት ፊኤ እሺ አፋን ኦሮሞቲን ነጥያሴ ወቀያሲንዬ እሰይን ይጀት ያሲን ወይ ማጀዲናም አሽቲውስ አፍጆን ካዩ ይኔ ጅቲ ቦደማ ሲንጀሩ ፊጋፍ ወልጃለኔ ብረጌተን ማረኮ ሲገልቼ መቃብራው ዲባስና ከሰለ እሺ ዋሊና ሰውንተን አርካበች እስቲ በማል ዲዱላ ወንስ ነው አብሽር ቆታኮ አላሁ አክበር አስቲ ቢየጅርታ አሳሱ ቢየጅራ
يوم كلتي وامبر عشتي برند فوداف دمامي وسوشي كايرون دفن شي زيارو داف دمنا دم مالي دماشتي والله نانجر إيه توري أي وقت أنا برا ما يسي برا نتدبين كجرو أنا برا كوت ندك no ati gramangari ga duran yo ati achi jirati nijrami sigafa chunture hero dera يا أسود أول نبر سيستا دبي وان دفين نانجر إيه توري أما أسمع كوت أتشي مال كوت أمتي amma ma malin godo dubai amma suma biro te male ashiti nis galte mara kairo devi tu achiti tara nila Devi we oh galte churo ka kare to pya kan dufna gabi yumati كوت بكا جيسين هاجانو ما فتلسني ashiti ويه ታውቂያለሽ አይደል በዛኛው ነው በደንብ የምችለው لكيتي يسسيو يمو بول اسكي كاسي يرجسيو يا أما كوي أشتي كيفتي يونا قلبي بيتو امزا وادا ngone seni duga jetti wallahi bali fararge buduru marrana wallahi ana am boron nama goda nama sanu nama magala astir timo fudan makina ndem to tayaran طياران دي سلالة وباسي نكدين ورواد دي ما سوق وابر tape daga yoro kono yebaban ياجو بريتو نهار كان دومي وسؤال amma burune يا تو نيجادين wallahi ri la amma fa kenya jar kaba hararge mu ta ci boda bali abba wajide to sai mara data ani mo boru na ma hararge ga butani waji bashan nan tane ka jaye ba an buru rasi wal ne biye te yi bar biye ti rufu bar da yamta baka ninne gafa bali ya tibuto tiketi tayara si morsisa ati شيش والله أنا عهدتي وريتو ati yana kabirin bas ne barin bai yatto nama tingoda ati godu waraka garu namarra ngozi so kada ndeto ambe kuf ya tiketi tayara si morsi garu jalga uffata ada to faddu nani o yergi nagara garu onnen qabdu walidi mu dafati libbo illa nama deeman isi nama onne qabu harka keenya wata kasa gadam saaf bosona keessa deemti nama onne qabu harka yoo dhaabbatte namni ashaabadu yaani fuudhee bakka hunda garsaa nama jabaa kasii godhuu fi danda'u qabda maal jechuu koy asti onnen qabdu onnen qabdu onnen qabdu siin jetti onne teekame isi si beeka gaa nama hunda caalaa isin si beeyti maal jechuu warra nan galleen onnen qabdu gafarsa sodaattaa yookaan waan bineensota paarkii keessa jirsa sodaattaa jechuudha. Bolloliin argitee beektaa ashitti ati. Allahu akbar sim shaytaanan qabda war onni dhabde malee hojii shaytaanaa guutuu isitu hojjeta baay'ee. Allahu akbar nama kana wallallaan la hojii ni dhoogite shaytaana hojii dhoogite asuun dubaay. Laala manna bakka kanat dhugaadha namoonni tokko maali beektaa shaytaana tokko nama ziis nama godha shaytaana san onnee isaa namni gadi onnee isaanii miyaa jira keenya. Isii nama wayita walloltu abza wallahi dubaay yoo suuqa wayoo seen mudiira suuqa san jiru tumu malee jettee birrii nutti hoddachiise moo maaliif achi barabbarta jettee tumu malee jettee giddiin qabee baase silaa hidhaan guura silaa isiin illee hin galtu yoo nama hidhaa jirti. Ahmad asitti maashi. Bannaan baga qabdee galcha. Asitti jechuun wanni nyaadhu marti natti hodhata.
Achi dammoo takka ture. Akkam. Immoo kaalkuleet godha Dubaayitti akkanaa nyaadhame. Haayis xuruudha. Wayita namni Garaara nyaatte maqaan dhiisii. wayita xiqqii tokkichi birrii kuma jedhanii dafteetiin birrii Dubaayii kalkulee gooti. Birrii Dubaayii. Wallaahi dheengadda sitti immoo isuma haqaa. Nama sadii nyaata nyaanne birrii kuma afur nuun jedhan beeleen. Oo jedhani. Dhagaa baay'ina dadhabanii maanaa jara waan tabbane jedhee. Inde. Dubaayii yoo deemsite birrii xiqqoo ba'a. Achi gammadha wannaa jedhe. Dirhama 100 foyi. Akkasuma waa nyaatanii asitti illee. Ay, maqaa ofiin balleessuudhe. Fiigaa tariifa. Kafaltee too deemte biraa maqaa diyaaspooraa sababa xiyyaan hin badin jette. Aara dafeetuma kaffalee. Wallaahi ግን ከዛ በኋላ ማለት ያደ ቤታ Adaati uummata qallabaa jirta. Agwana sitti maa baay'eetu jira kasiin jee ati dhageettu. Malaka yaade beekte Itoophiyaa. Ay bakka ani kana booda alumaayyuu gadi bahee hin nyaadhu. Wallaahi. Maaliif qoqori fuumboliin hin nyaanne? Ndaaji gara hiyyummaan na seente tokkosii dhaabar. Wallahi qoqori fuumboliin hin nyaadhu ganam. Hin dhaqqaba sunillee Amma laala maraachuun jireenya Itoophiyaa kana keessa Finfinnee keessa kan jiraata. Sambuusa nyaateef dabbara ifi cinqina. Sambuusuma fi wanta akka nyaadhaati dhiisa. Achi deemtee tipsi kiiloo waan meeqaa tana. turee galee Hamza ishee duraanii tokko afuras turee galee beekte namni qallaalii nama affeeru wallaahi amma garuu namni dhuunfaan si affeere jedhu takka hin jiru. Namni hin xabbashee. Sirraa waa eega. Si kaasanii aftaan jiru. Namni zabana kana namarraa waa eega jira. Bannaataa jechuudha. Bujaan Iliyaas jedhamu kun eedesneedha. Asumaan beeki dammaati. Beeyneen garuu okkee darsiyaa jedhu. Deem nagayaan bula. Eedisa deemu. Wallaahi Deem kun kee fi wajjaase. sitti Si barreessa ba. Ishi nagayaan. Deem rafi. Naabin kun sitti Bilbila kiyyaa kee qabu. Wi-Fi adda. Amma duubaati amma kophaa teessaati amma kophaa taa'u jirta mana kophaa. Kophaa maal godhaan humna kiyya kamiiti? Oromoo goofandimii banaa fi lammii. Gadi ba'ee waa qoy. Garuu uummanni kun garaan alaa faana. Waan akkasitti garaa jabaata wallahi kanaan duraati biraandi jetta takka iPhoonii mul'ista. Osoo ati dura duute uummanni kun si dhaman. Akkoo sanii warra nama maddaamina se'a yaa rabbi. Rakkisteetu uummata Oromoo kanaaf waan dhaabe. Marga namoota moggaa takka wanni shawwati maali beektaa iPhone tokkicha kanaa fi uffata suuqa keessaa wanni birrii $30 50 bitamu kanaatu. Bakka isa karrabee waa hunda keessaa isa baasa. Maaksii qabu osoo beekaniifa akka Itoophiyaa osoo Itoophiyaa argadhe iyyuu naan beekan. Seemi. Dhaga'e kuno. Dhiisi ni mini achi waddaa. Haarawallee ni qabda sa. iPhoonii 15 namni bitatee galee Itoophiyaatti jechuun anaa fi ana qofa. Maarreen jiru biyya tana iyyuu hin jiru dhiyoo tana Dubaay immoo hin deemnee dhabne. Wallaahi. Ana. Dhiisi bakka uffata uffattee goofandimii naa iyyaattee wanni sitti godhuu dandeenye jiru. Amma isin yoo rakkadhe illee. Bakka ministirii kiyyan baasinaatiin na gargaara. Allahu akbar. Anaaf si waliin beenu abibtiin beektamii akka birriidhaan nama hin gargaaru. Wallaahi aashittiin garaa natti hin jabaattu. Wallahi yaadaan si gargaara. Beeloytu gara baalee gaggadisiin jedha. Yaa warri biyyaa sun hin beekta nyaatan dhabu. Wanni ati nyaatu. Aashittiin garaa natti jabaattu osoo yaada garaa sitti jabaattu. Wallaahi waan beekuuf. No wallahi yaani amma ani yoo isin biyya keessa rakkatte wallahi biyya gaggadi jedha.
يا بيتا